Ashama harkafuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Kun qophii keenya gungumii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma, akka biyyaatti guyyaa har'aa immoo maaltu gungumaa maawwalee kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti inni waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa qabxii koo gungumii yookaan gungumii koo tokkoffaa keessatti egaa keessumaa guyyaa har'aa akkuma sooshaal miidiyaa irratti argaa jirru taatee yookaan du'a gaddisiisaa kan ta'e artistii Andulem Gosaa haati manaasaa guyyaa har'aa boqochuun ishee ni yaadatama. Sababiin isheen itti boqotteef akkasumas immoo naannoo Tigraay keessatti guyyaa har'aa maaltu deemaa akka jiruu fi Eertiraa fi Itoophiyaa gidduuttis maaltu deemaa akka jiru qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kootti na waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa artistii beekamaan Andulem Gosaa yeroo ammaa artistoota Oromoo beekaman keessaa artistiin kun sadarkaa jalqabaa irratti kan maqaan isaa dhahamu jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa immoo haati manaasaa yookaan haati warraa Andulem Gosaa guyyaa har'aa boqochuun ishee hundumti keenyayyuu beekna jechuudha. Kanaaf sababiin isheen guyyaa har'aa boqotte hanga ammaatti ifatti bahuu haa baatu malee wanti amma sa'aatii kanatti gaggeeffamaa jiru immoo wanti haaraan gadi bahaa jirus ni jira jechuudha. Isatti otoon darbiin dura keessumaa artistii Andulem Gosaa kun artistii beekamaa yeroo ammaa yookaan sirboota hedduu qabaachuutiin kan beekamudha. Kanaaf haati warraasaa kun kan odeeffamaa jiru waa baay'eedha. Sababiin du'a ishee galgala yookaan immoo fooqirraa of darbattee kan isheen duute jedhamaa jira jechuudha. Fooqi sadarkaa 5ffaarraa of darbattee of ajjeeste kan jedhu jira. Egaa as keessatti of darbachuu isheen dura duuti kun yookaan duuti ishee kun halkan keessa kaleessa yookaan har'atti kan bari'u sa'aatii 5tti kan jedhamus oduun jira ture. Ammas immoo halkan keessumaa sa'aatii 9 hanga 10 gidduutti of ajjeestee fi akkasumas ganama kana immoo of ajjeeste kan jedhu jira. Garuu wanti amma dhugaatti dubbatamaa jiru yookaan wanti amma sirrii ta'amee jiramu ganama jechuudha. Ganama naannoo sa'aatii 9:10 gidduuttidha kan isheen fooqirraa of darbatte jedhamaa jira wanti qabatamaani. Garuu namni tokko fayyaa ka'ee yookaan immoo wanti rakkoon gidduu otoo hin jiraatiin namni sadarkaa 5ffaarraa yookaan fooqirraa of darbata jechuun kun wal nama gaafachiisa. Kanaaf rakkoon isaan gidduu jiru akka maatiitti nama kamiyyuu keessayyuu rakkoon jiraachuu danda'a. Garuu sadarkaa amma kanatti riksii fudhatanii fooqirraa of darbachuun kun waan gaarummaaf yookaan immoo nagaaf akka hin taane wal nama gaafachiisu. Kanaaf rakkoon akka maatiitti jiru jira taanaan akka maatiitti furamuudhallee gaarummaa qabaata malee amma kana sadarkaa amma kanaatti lubbuun namaa fooqirraa wal darbachuun kun yookaan immoo murtee akka kanaa fudhatanii lubbuu ofii ajjeesuun kun gaarummaan qabaatu. Kanaaf rakkoon jiraachuu danda'a akka maatiitti. Kanaaf wal dhabdeen gidduu isaanii jiru jira taanaan hanga ammaatti gadi bahuu haa baatu malee namni akkasumattis lafaa ka'ee waan of hin ajjeesneef rakkoon isaan gidduu jiru jiraachuu mala. Garuu wanti qabatamaa fooqirraa of ajjeeste yookaan of darbatteedha malee lubbuu namaa yookaan harka namaatiin duutee miti kan jedhamu jira. Kanaaf wanti qabatamaan halkan keessa sa'aatii 5 otoo hin taane ganama keessa yookaan ganama kanatti kan bari'u sa'aatii 9:10 gidduutti fooqii sadarkaa 5ffaarraa of darbatte jedhama. Egaa keessumaa qananii addunyaa kun ijoollee akka taatee fi sadarkaa umriin isheellee wanta sadarkaa gadaanaa akka ta'e beekamaadha. Kanaaf yookaan immoo moodelistiidha jechuudha. Intalli kun keessumaa yeroo darbeerraa kaasee moodelistii dorgomaa turuun ishee akkasumas immoo faashinii garaagaraa argisiisaa turuun ishee ni yaadatama jechuudha. Innis immoo Andulem Gosaas artistii beekamaa yeroo ammaati. Kanaaf jaalalli gidduu isaaniitti wal jiraachuu haa baatu yookaan immoo wal dhabdeen gidduu isaanii jiru jira taanaan furamuudhallee qaba malee wanti amma kana umurii amma kanaatiin riksii fudhatanii lubbuu ofii akkasitti balleessuun kun gaarummaan qabatu. Kanaaf amma sooshaal miidiyaa irratti wanti deemaa jiru akkuma isheen duutetti malee dhugaan jiruu fi sababiin isheen duute wanti ammaatti gadi bahee jiraachuu haa baatu malee sooshaal miidiyaa kanarra lubbuun namaa akkatti bahee masaa dhageenya malee bahuusaa fi wanti qabatamaan dhugaa lafarra jiruu fi dhugaan namni sun sababiin itti du'e gadi hin bahu. Kanaaf sababii akkasitti namoota baay'eetu yookaan immoo artistoota baay'ee dabalatee lubbuun namoota qaqqaalee kan ta'ee fi dhugaa namoota qabanii dhugaa dhabanii namoonni dhugaan isaanii akkasumatti hafee fi lubbuun isaaniis darbe baay'eedha waan ta'eef wal dhabdeen jiraachuu danda'a. Isheenis rakkinaaf haa duutu sababii ta'es du'uu haa dandeessu yookaan of darbachuu haa dandeessu malee dhugaan intala kanaa yookaan immoo artistii kanas haa ta'u intala kana yookaan immoo abbaa manaa ishee dabalatee namoonni dhugaa akka sababiin isheetti duute waan beekaniif abbaan manaa beekuu danda'a yookaan artistiin kun beekuu danda'a waan ta'eef artistii kanarratti tarkaanfii fudhatamee inni gaafatamuu qaba jechuudha. Harkaan qabanii yookaan gama mootummaatiin qorannoo cimaan taasifamuuf qaba poolisii dabalatee jechuudha. Sa'aatiin isheetti duute maaliif akka duutee fi itti dhiyeenyaan kan
inni beeku yookaan rakkoo maatii keessaa kan rakkoon jiraachuu akka maatiitti kan beeku abbaa manaa fi haadha manaa qofa. Wal dhabdeen gidduu isaanii jiru kan beeku artistii kana jechuudha. Kanaaf dhugaan intala kana akka ba'uuf yookaan immoo dhuguma nama fooqirraaf darbattee duutuuf namni ajjeesuu ishee kan baramuu danda'u artistii kanarraadha yookaan immoo artistii Andulem Gosaarra jechuudha. Kanaaf dhugaan jiru baramuu kan barbaachisu yoo artistii kana qaban yookaan immoo artistii kana yoo qorataniif akka maatiitti rakkoon jiru yoo barame isarraati malee qaama garbiraarraa baruun hin danda'amu. Kanaaf bakka barbaade jiraachuu danda'a gaafa sana mana jiraachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef rakkoon duraan jiraachuu danda'a waan ta'eef artistii kanatu itti gaafatamuu qaba yookaan immoo artistii kana qoratamuu qaba jechuudha. Kanaaf dhugaan achi keessa jiru artistii kana yookaan immoo Andulem Gosaatu beeka dhugaa akka maatiitti jiru sababiin isheetti duute jechuudha. Kanaaf keessumaa qananii addunyaa kun gara deddeebiin keessumaa erga isa wajjin gaa'ela dhaabbattee akka gara sooshaal miidiyaa illee fayyadamaa akka hin turre beekamaadha. Kanaaf dhugaa jiru baruuf artistiin Andulem kana gaafatamuu qaba. Galgala kana kan dhaga'ame immoo obboleettiin Andulem Gosaa fi Andulem Gosaa akka qabaman yookaan immoo to'annoo seeraa jala oolanitu odeeffamaa jira sadarkaa ammaa yookaan yeroo ammaa kanatti. Kanaaf poolisiin keessumaa kallattii masirriirra deema jechuun ni danda'ama. Kanaaf yeroo ammaa kana artistii Andulem Gosaa fi obboleettiin isaa to'annoo seeraa jala oolanii jiru sababii du'a qananii addunyaa kanaanii yookaan immoo sababii haadha manaa isaatiin. Kanaaf qorannoon cimaan gaggeeffamee dhugaan intala kana yookaan immoo dhugaan qananii addunyaa ba'uu qaba jechuudha. Dhugaa kana kan baasuu danda'u immoo Andulem Gosaa qofadha jechuun ni danda'ama. Kanaaf dhugaa ishee baruuf yookaan immoo dhugaan intala kana yookaan sababiin isheen itti duute baruuf uummanni Oromoo hundi gahee isaa bahachuu qaban dhaamsa kooti. Egaa qabxii kobraatti yeroon darbe yookaan sa'aatii qabu fayyadamee naannoo Tigraay keessatti diraamaan gaggeeffamaa jiru ammas waan dhaabbate miti. Keessumaa Obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Gabrazoon Gabra Mikaa'el gidduutti guyyaa lama dura keessumaa warreen Dr. Gabrazoon Gabra Mikaa'eliin durfaman lola Tigraayitti banuuf yookaan immoo Tigraay Maqalee kana dhuunfachuuf yaalii isaan taasisaa turan hanga ammaatti waan dhaabbate miti. Guyyaa lama dura irraa kaasee Tigraay keessumaa naannoo Maqalee naannahanii lola bananii akka turan beekamaadha. Kanaaf hanga ammaatti xalayaan guyyaa irraa Obbo Geetaachoo Raddaa gadi baasan yookaan immoo ergaa isaan dabarsanii keessumaa Jeneraal Taaddasee warra deefan isaan barreessan akka jeneraalota sadii akka kana booddee ajaja hin kennine dubbatanii jiru jechuudha. Kanaaf wal dhabdeen achi keessa jiru karaa aangoo irratti Obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Gabrazoon Gabra Mikaa'el gidduutti doorsinni garaagaraa isaan lamaan gidduutti ta'amaa jira. Lamaan isaaniiyyuu aangoof aangoof jedhanii Tigraay yookaan immoo uummata Tigraay nagaa dhabsiisaa jiraachuunis ammas waan dhaabbate miti. Kanaaf lolli Obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Gabrazoon Gabra Mikaa'el gidduu jiru ammas haalaan cimee itti fufee jira jechuudha. Keessumaa gartuu uummatanii gama Geetaachoo Raddaa fi gama Dr. Gabrazoon Gabra Mikaa'el gidduutti uumamaa jiru. Ammas ajaja walii kennuu yookaan immoo mirga walii kennanii ammas Tigraay keessatti lamaanuu wal abboomuu hin dandeenye. Kanaaf rakkoon isaan gidduu jiru ammas gama gamaan giruuppii uummatanii keessumaa immoo meeshaa hiikkadhaa jedhee Obbo Geetaachoo Raddaa akeeka dabarseera jechuudha warra miseensota Dr. Gabrazoon Gabra Mikaa'elii fi kanaaf gama miseensota Dr. Gabrazooniitiin immoo nam tokko mootummaa federaalaa dabalatee akkasumas immoo Geetaachoo Raddaa dabalatee nam tokko meeshaa nurraa eeguu hin danda'u kan jedhu guyyaa irraa isaanis ibsa baasanii jiru. Kanaaf eenyu akka hoogganamu ammas Obbo Geetaachoo Raddaa immoo Dr. Gabrazoon Gabra Mikaa'el Tigraay bulchaa jira kan jedhu hunduma keenyaaf gaaffii guddaa kaasee jira. Gama Amaaraatti yeroon darbu immoo yookaan immoo gama mootummaa naannoo Amaaraatti yeroon darbu faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti yookaan immoo makalaakaa gidduutti lolli ammas haalaan cimee ture jira jechuudha. Bakkoota garaagaraatti ammas lolli cimaan gaggeeffamaa jira. Faannoo balleessinee irraa yookaan immoo faannoo boojinee warra kan harkaan qabne warra kan finne irraa jedhee gama raayyaa ittisa biyyaatiin ibsi ba'uusi hanga ammaatti bakkoota garaagaraatti yeroo faannoon uummata rakkisu akkasumas immoo kaampii mootummaa bakkee garaagaraatti yeroo inni rukutaa jirus ammas argaa jirra. Kanaaf lolli gidduu isaanii jiru raayyaa ittisa biyyaa fi makalaakaa gidduuttis ammas waan dhaabbate hin fakkaatu. Kanaaf naannoo Amaaraa keessattis akkuma uummanni Oromoo aarsaa guddaa kaffalaa ture. Uummanni Amaaraa ammas aarsaa guddaa kaffalaa jira. Kanaaf bakkoota garaagaraatti lolli kun cimee itti fufee jira kan faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa. Gama Eertiraa fi Tigraayitti gama Eertiraa fi Itoophiyaatti yeroo isinii darbu immoo amma lamaan isaaniiyyuu qophii xumuranii akka jiran odeeffannoon bahaa jira. Gama Itoophiyaatiinis qophii xumuranii akka jiran akkasumas immoo gama Eertiraatiinis dubbiin xumurame lolli jalqabaa keessumaa Tigraay barbadaa'uun ishee hin hafu jedhama lola jalqabaa kana keessatti. Kanaaf lolli guddaa yookaan immoo lolli jalqabnaan keessumaa Tigraay dabalatee bakkoota garaagaraatu barbadaa kan jedhamu jira. Kanaaf lolli Itoophiyaa fi Eertiraa yoo jalqabee lolli kun akka salphaatti waan dhaabbatu hin fakkaatu kan jedhamu odeeffannoon garaagaraa akkasumas xiinxaltoota dabalatee gadi bahaa jira. Kanaaf lamaanuu gama lamaaniinuu qophii xumuranii akka jiran argaa jirra jechuudha. Meeshaa gurguddaa hidhatanii gama mootummaa Itoophiyaatiinis daangaarra akka jiranii fi gama Eertiraatiinis immoo meeshaa gurguddaa hidhatanii daangaa isaanii qabatanii akka jiran argamaati jira
jira jechuudha. Kanaaf gama lamaaniitu wanti gidduu galame yookaan mootummoonni gidduu galan hanga ammaatti hin argamne yookaan immoo hin beekamne. Kanaaf lolli guddaan isaan gidduuttis adeemuuf jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa qophii gongommii koo guyyaadhaaf qabadhe kan hanga ammaatti daawwattoota ture qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan ture Alaalisaa Dhaabaati. Qophii gongommii biraan hanga walitti deemtu immoo qophiilee horni miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.